TV'n Jireenyaa Ameerikaa kaabaatti qophaa'ee guutummaa Afriikaaf giddu galeessa ba'aatti yookaan Middle East karaa daandii tamsaasa wangeelaa televizyina Elshaadaay torbanitti guyyaa tokko wiixata yookiin dafnoo galgala keessaa sa'aa 12:00 irraa hanga sa'aa 1tti kan isiniif darbu sagantaan wangeelaa amma jalqaba. Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u waa'ee galgala kanaaf immoo Waaqayyoon abbaa keenya guddifneetu galateeffannaa. Waaqayyo nagaadhaaf fayyaa nuu kennee galgala kanaan waan nu ga'eef maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Jaalala Waaqayyoo ta'ee torban har'aatii jalqabnee mata duree mul'ata jalatti dubbii Waaqayyoo keessaa barumsa isinii qabadhee dhiyaadha. Har'a baay'een keenya akkuma beennu mootonnis mul'atadhu, beektonnis mul'atadhu, daldaloonnis mul'atadhu, dargaggoonnis mul'atadhu, xinnaan guddaan hundumtuu mul'ata jedha. Bara nuyi keessa jiraannu kana keessa. Kanaaf nuyi immoo akka kiristaanotaatti mul'ati nuyi arguun nurra jiraatu maa'inni seedhutu gadi fageenyaan dubbii Waaqayyoo keessaa walii wajjin ilaalla. Amoos boqonnaa 7 lakkoofsa 8 irratti akkasuma boqonnaa 8 lakkoofsa 2 irratti Waaqayyo Amoosiin yaa Amoos maal argitaa jedheen. Waan argitu natti himi ani immoo akka inni itti raawwatu sitti hima. Waan argitu natti himi iddoo inni itti raawwatu sitti hima. Waan argitu natti himi yoom akka inni raawwatu sitti hima jechuu isaati Waaqayyo. Kan biraa immoo isa sitti agarsiisaa jiru ilaalaa jirta moo yookaanis immoo waan biraa ilaalaa jirtaadha. Waan biraa dhumatu ilaaluutu namni mul'ata jechuu danda'a. Kanaaf egaan nuyi dubbii Waaqayyoo keessaa gadi fageenyaan mul'ata jechuun maal jechuu akka ta'etu walii wajjin barra. Mul'ati immoo kaayyoon isaa maanni maaliif kennama mul'ati isa jedhu wajjin walii wajjin barra. Mul'ata kana immoo attamitti guddifna isa jedhu walii wajjin barra. Akkasuma immoo mul'ata kana immoo attamitti jalqabna diinni mul'ata immoo maanni isa jedhutu dubbii Waaqayyoo keessaa walii wajjin barra. Kanaaf iyyuu yoo mul'ata kana barumsa mul'ataa kana wajjin jalqabdanii akka naa wajjin fixxaniin barbaada. Gidduutti yoo dhiiftanii sokkitanii barumsa guutuu waan hin arganneef gaariin ta'u. Akkasuma immoo namoota warra kaanittis himaa hiriyoota keessan afeeraatiin barumsa kana naa wajjin jalqaba. Waaqayyo immoo yeroo sana mul'ata isin hidhachiisa dhaloota keessaniif eebbataa ta'u. Galanni isaa kan Waaqayyoo haa ta'u kadhataan immoo walii wajjin turraa jechuudha. Waaqayyo sana eebbisu. So